Oromiyaa fi Amaaraa waxabajjii 20 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akkuma TPLF waloon barbadeessine waraana bilisummaa Oromoo waloon barbadeessine jechuun waliigaltee yoo mallatteessan waliigalticha hordofuun Oromiyaa keessatti dhiittaa mirga namoomaa fi ajjechaa murtee seeraa malee bal'inaan raawwatamaatii jira. waliigaltee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee jidduutti taasifame cinatti qareen olaantummaa Amaaraa gama siyaasaa diinagdee fi hawaasummaatiin Itoophiyaa keessatti deebisuu barbaadu faannoon godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin waldaangessan kanneen akka Horroo Guduruu Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaatti haleellaa daangaa namoomaa darbe waggoota lamaan darban keessatti raawwataatii ture. Hayyama mootummaa federaalaatiin bara 2020 irraa jalqabuun kan hidhachiifame gareen faannoon golga Itoophiyaa jalatti Amaaraa guddittii ijaaruuf waraana babal'ifannaa lafaa uummata Oromoo irratti baneetii jira. Haleellaa humni kun godinoota naannoo Amaaraatiin waldaangessan irratti raawwataa jiruun guyyoota lamaan darban keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman kan ajjeefaman yommuu ta'u namoonni 400 ol buqqa'uu maddeen garaagaraa ibsaatii jiru. Jimaata darbe Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu irraa jiraattonni gandoota 19 keessa jiraatan guutumaan guututti buqqa'uun gara aanaa Giddaa Ayyaanaa kan baqatan yoo ta'an hawaasni aanota akka Angarguuteem, Galiilaam, Amooruuf, Jaardagaa, Jaartee fi kanneen biroom haleellaa jala jiru. Buqqaatii fi dhiittaa namoomaa hawaasa nagaa irratti garee mootummaan hidhachiise jedhamu kanaan raawwatamaa jiru hordofuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa qeeqa mootummaa irratti kaasaa jiru. Qondaallee olaanaan kaafaa ofii gaafatamaan haja alaa paartichaa Jawaar Mohaammed barruu gabaabaa fuula feesbuuka isaa irratti barreesseen du'aa fi diigama Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaga'uu itti fufnee jirra. Sa'aatii 48 keessatti yoo xinnaate namoonni 350 ajjeefamuun 400 ol ammoo Wallagga Bahaa, Kiiraamuu, Horroo Guduruu, Wallaggaa, Kombolchaa fi Gabatee, Shawaa Kaabaa, Kuyyuu fi warra Jaarsoo irraa buqqaanii jiru jedhe. Itti fufuun waajjirri kominikeeshinii mootummaa uummanni aanaa Kiraamuu guutumatti buqqa'uun gara aanaa ollaatti baqachuu beeksisee jira jechuun waraanni suukaneessaan kun amma xumuramuu qaba jedhe. Xiinxallaan siyaasaa Yaayyaa Bashiir ibsa kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa baasee hordofee barruu gabaabaa fuula barruu isaa yookaan feesbuuka isaa irratti barreesseen dantaa yeroof jecha tokkummaa Oromoo irratti aggaamachuu jechuun kunoo bu'aan isaa kanaam dhumaatiin akkasii uummata keenyaaf firee hadhooftuu eega taatee bubbultee jirte. Ammoo wanti caasama mootummaatiin gabaafamaa jiru kun iddoo keenya argisiisuuf fakkeenya guddaadha jedhe. Hunda caalaa kan jedhe Yaayyaa Bashiir warra Oromiyaas Itoophiyaas nutu bulchaa jira, aangoon harka keenya jirti jedhuuf salphinnaam alagaan fagoo irraa dhufee nun tuffanne numatu mataa irra wal ejjetee kanaaf of qopheesse wal cabsuun injifannoo nutti fakkaate asiin wal keenya jechuun yaada isaa goolabe. Uummata weerara faannootiin qe'ee isaarraa buqqee ilaalchisuun barruu biraa kan barreesse Yaayyaa Bashiir weerara qe'ee Oromiyaa irratti tahaa jiru kanaaf qaamni gaafatamuun ifa tahuu qaba jedhe. Kan bilisa baasuuf qabsootti jiru innuu aangoo hin qabuun waan jal'atetu jiraaf qabsoo nu barbaachise kan jedhe xiinxallaan siyaasaa Itoophiyaa Yaayyaa Bashiir. Kanaafuu maaqee keenya diinarraa ittisuu hanqatte jedhamee komatamuu hin qabuun kan gaafatama jalaa hin baaneem qaamaanatu Oromiyaas Itoophiyaas bulchaa jira ofiin jedhu kana jedhe. Yaayyaa Bashiir itti fufuun kan mul'ataa jiru duula qindoominaan Oromoo irratti labsameedha. Gama tokkoon humni laga Abbayyaa ce'ee Oromiyaa yoo weeraruun gama kaaniin ammoo Oromiyaa giddugalaa keessatti Oromoo nagaa dirooniidhaan fixaa jiru kun waan akka tasaa walirra bu'ee miti jechuun barreesse. Lolli kaabatti deemaa ture sun xumurri isaa maal akka ta'e arganii qalbii bitatanii qe'ee keessaa dhalatan qe'ee Oromoottis nagaa buusuu laata jechuun obsinee ilaalaa turre kan jedhu Yaayyaan dhugaa jiru garuu fagoo faallaa kanaa tahuu mirkaneessaa jira jedhe. Oromoon salphina seenaa keessatti dorgomaa hin qabne si mudate kana keessaa ba'uuf gurmooftee falmachuu malee fala homaa hin qabdu jechuun yaada isaa goolabe. Waloolataa qana'ii haala uummanni Oromoof Oromiyaan keessa jirtu walalooyyoo ibsu warri biyya bulchuu warri aangoorra jiru Oromiyaa tokko magaalaa ijaaruu seeraaf dambii baasuu wixinee gurmeessu magaalaa dur hin jirreem haarawaa hundeessu jedhe. Oromiyaa tokkommoo ormaaf kennaa laatuun qumaaraadha jedhuun taphatanii nyaatuun firatti of gogsanii alagatti of jiisuun miliyoona dhibbaan kennanii orma hidhachiisu jechuun barreesse. Obbo Asnaaqee Erqoo weerara daangaa Oromiyaa irratti taasifamaa jiru laachisuun barruu fuula feesbuuk isaanii irratti barreessaniin Oromiyaa finxaaliyyiin cirtee yoo fudhattu namuu callisee ilaalaa ture. Karrayyuu lafa aanaa tokko caaluu qabatanii karaa kaaba Shawaa Qimbiibiitti dharraa gandoota hedduu qabatanii Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu guutuu fi gandoota biraas qabatan yommuu jedhan bakka qabatan kanatti akkuma weerara Minilik bara 1800 hammam 1900 ture uummata fixanii kan buqqisanii horii fi qabeenya saaman jechuun yaada isaanii gola baniitii jiru. Mootummaan paartii bilxiginnaa uummata nagaa irratti boombii roobsuu fi humna lafoon dhumaatii suukanneessaa dhaqqabsiisuu itti fedha kan jedhame ABO'n
iddoo wanajjechan raawwatan hedduu maqadheenaan hiriiraam walakkeessa ji'an kololeessarraa jalqabee hanga har'aatti duula waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jedhuun goleelee Oromiyaa adda addaa keessatti mootummaan haleellaa xiyyaaraa fudhataa jiru lammiilee nagaa dhibboota hedduu galaafatee jiraachuu ibseera. Har'as uummanni siviiliin dafqee jiraatu hojii isaa malee hidhannoo waraanaa hin qabne manaa fi ooyiruu isaa keessatti bakka waaqeffannaatti iddoo walgahiitti manneen barnoota fi kan kana fakkaatan keessatti boombii samiirraatti roobsamuun dhibbootan dhumaa akka jiru adda bilisummaa Oromoo addeesseera. Muddee lama bara 2022 guyyaan dheengaddaa giddu galeessa Oromiyaa Shawaa Kaabaa Salaalee onoota warra Jaarsoo fi Kuyyuu keessatti xiyyaarotni waraanaa sirna mootummaa Biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoo rukutuu kan jedhuun irra deddeebiidhaan qe'ee uummataa keessatti haleellaa raawwataniin uummanni siviiliin dhibboota lakkaa'amu ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu ABO'n ibseera. Aanaa warra Jaarsoo magaalaa xiqqoo baadiyyaa keessatti argamtu Faajjee Jirsaa jedhamtu irratti haleellaan xiyyaara raawwatame lammiilee nagaa hedduu galaafateera kan jedhame ABO'n yoo xiqqaate namoonni 80 ol ta'an lubbuu dhabuu hime. Gammadaanis lakkoofsa hedduu yoo ta'an maatii tokko keessaa namoonni 6 wal faana akka dhumatanis addeessee jira. Kanneen boombii xiyyaara mootummaa Biltsiginnaan dhumatan kunneen uummata nagaa hojjetuu fi manaa ba'e qonnaan bultoota barattoota mana barumsaatii galaa turanii fi kanneen mana boo'ichaa deemaa turan akka ta'an ibsameera. Haleellaa xiyyaaraa aanaa Kuyyuutti raawwatameen namoonni baay'een dhumatuu fi madaa'uu odeessuu uummatanii hubachiisa. Xiyyaarotni waraanaa MiG mootummaa Biltsiginnaa yeroo 4 Kuyyuu araddoota Uyyee Cabaree fi Qarree taa'aa irratti boombii roobsan kan jedhu addeeche. Bal'inni haleellaa raawwatamee kun ganda tokko guututti barbadeessuuf akka karoorfame ogeeyyoonni ni hubachiisu jedhama. Muddee tokko bara 2022tti Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti mootummaan Biltsiginnaa haleellaa xiyyaaraa raawwatuu jiraattanii fagradhanii jiru. Miidhaa dhaqqabe hubachuuf sararri neetwoorkii cufaa waan ta'eef hubatuun rakkisaa ta'us haleellichisuu kanneessa fi naasisaa akka ta'etu himamaa jedha ABO'n. Haleellaa xiyyaaraan alattis mootummaan paartii Biltsiginnaa godinoota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti nagaa fi qabbanni bu'ee uummanni nagaan hojjetatee akka hin jiraanne gochuun lammiileen Oromoo guyyuu jumlaan akka ajjeefaman kumootan qe'ee ofirraa akka buqqaan qabeenyi fi manneen uummataa akka barbadaa'u gochuutti dhufee jiraachuu ibsa isaa keessatti hammachiiseera. Murni goolessituu faannoo daangaa qaxxaamuree dhufe humna addaa naannoo Amaaraa fi waraannisaa biyyaa maloota fi tooftaalee garaagaraan qindoomina waloota ulfataniin Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti uummata Oromoo irratti akka waraana raawwatuutti fanii jiraachuu ibsuun ABO'n isa fagoo dhiisneem ajjeechan jumlaa sadaasaa 29 bara 2022 kiiramuutti ta'e kanaaf ragaa guddaadha jedha. Golgaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun mootummaan federaalaa paartii Biltsiginnaan durfamu uummata nagaa qe'ee isaa keessatti xiyyaaraan lolaa waraana humna lafoon fixaa jiru balaaleffachuun itti gaafatamummaa ajjeechaa kanaa kan fudhatu mootummaa ta'uu ABO'n hubachiiseera. Rakkoo siyaasaa humna waraanaan furuuf yaaluun uummata nagaa boombiin haleeluun muddama jiru daran yoo hammeesse malee furmaata fiduu kan dandeenye ABO'n ibseera. Mootummaan Biltsiginnaa uummata nagaa irratti boombii roobsuu fi ajjeechaa jumlaa lammiilee Oromiyaa irratti raawwachaa jiru akka dhaabu ergaa isaas dabarseera. Mootummaaleen addunyaa fi dhaabbileen mirga dhala namaaf falman hundi mootummaan kun duguuggaa sanyii raawwataa jiru akka dhaabuuf gama isaaniitiin dhiibbaa akka godhanis ABO'n gaafatee jira. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haroomayaa hiriira gaggeessuun haleellaa xiyyaara nammaleessaa fi waraana lafootiin murni PP uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffatanii hidhattoonni gama daangaa Amaaraa qaxxaamuruun dhufan Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu akkasuma Shawaa Bahaa aanaa Bosatii fi Fantaallee keessatti ajjechaa suukkanneessaa fi weerara lafaa gaggeessaa jiru dhaabuu qaban kan jedhan barattoonni kunneen osoo uummanni keenya haala akkanaa keessa jiru barachuun nutti ulfaataa jira jedhani. Qeerroon Oromoo har'aas akkuma kaleessaa Yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti qaanqee qabsoo fineensaa turan yeroo maatiin isaanii dhuman dandeettii ittiin nagaan baratan waan hin qabneef guyyaa kaleessaa muddee 3 bara 2022 hiriira bahuun sirna PP balaaleffachuun uummata Oromoo addunyaa irra jiranii fi golee Oromiyaa keessa jiraniif waamicha addaa taasisaniiti jiru. Hiriirri uummata haleellaa xiyyaaraan ajjeefamaa jiruu fi hidhattoota daangaa ce'anii dhufaniin ajjeefamaa jiraniif sagalee ta'uuf godhamu yuunivarsiitiilee biroo fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessattis akka itti fufee adeemsifamu sochiin qeerroo Oromoo gochaa jiru jabaatee itti fufuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Tole